osoo akkasitti olii gaffacaasan birri ni dhumatti jechuudha. Isiin kana waan beektuuf baankiin miliyoona 6 hafte san irraa waggaa 10 yookaan waggaa 20tti akka isiin kafaltu baankiin irraa coftee isii wajjin immoo baankiin isiin immoo dheetet manni keessiitii baankiif kafalti jechuudha. Yookaan kira manaa san kafalti yookaan immoo waggaa takkaaf baatii 5 iyyuu manni amma gatii kanaan bitte kun dachaa dabala jechuudha. Manni sun yoo miliyoona 10 ta'e miliyoona 20 ta'a jechuudha. Gaafsa maal gootiree isiin waliigalteen isiin waggaa yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii. Egaan akkuma argine jechuudha hundi keenyayyuu Sayidoon Sumayyaa jajuu keessa darbee jechuudha. Jagnaanaat si'a meeqa jedhe? Si'a baay'ee jedhe jechuudha. Si'a baay'ee jedhe. Kanammoo jagnaa ta'uushii jechuudha. Egaa yoo miqqanyinnatii dhuma ta'e malee hundi keenya jennee ni jira. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Anis jedheen hin jira. Maaliifiini tokko jechuudha. Tokko miti. Ani mataan kan koo odoon abbaa manaa koo faana wallolee jiraadhe inni akkasitti waa miiqantinii jedhee ishiin gaa waan ishii dhibee ishiitu beekamitiire ishiin himattee jirti. Waa miiqa isii taasisee waan isii godhe hundumaa isa fuudha isaa malee wanti biraas hin jira jetteetti ishiin. Kanaaf iyyuu kan hunda keessa dabartee akkuwaan wal beekanii gana walitti araaramanii wal faana jiraniititti maatii isaa akkasitti oolaa bittee daabboo tolfattee waan dhugamu godhattee guurtee jechuudha. Kan dhaxxee fi sammuu qabaachuu isheetiif jechuudha. Otoo dhalaa keenya taate kan akkana gootu hin jirtu isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Tish inni iyyuu akkana na godhe tish inni iyyuu akkatti daa'ima faana maalla godhee jettee jechuudha. Lammaffaa immoo iyyuu odoo gara maatii ishii hin deemin mana bitachuu jechuudha. Wajjinis haa jiraattu mucaan kun deebite wajjinis haa jiraachuu baattu garuu manni kun eenyudhaaf ta'a? Ilmaan isaaniitiif ta'a jechuudha. Senigalte ilmoo isaaniitiif ta'a dhugaa jechuudha. Sumayyaan ammayyuu jabduu dubartiiti isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Jabduu dubartii isa faanas wallole jette ilmoo isiitiif guduunfaa godhaafii jirti jechuudha. Isa faana walloleettee ilmoo isii lafa bakkeetti gataa hin jirtu bakka itti godhaa jirti isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. So ayyaanuma kanarratti irree in araaramu jedhee yaadesiniin ture garuu hin taane akka nuti jennu osoo hin taane akka rabbi jedhetu ta'a waa hundinuyyuu garuu mooyyuu isaan waanuma isaan dhibeetu isaan dhibee Sayidoonis immoo amma yeetim tigba እኔም እገባለሁ jedheera. Gurgaadii kamiyyuu haa galtu gurgaadii sana ishii wajjiniin gala bakka fedhii haa deemtu bakka ishiin deemte sana ishii wajjiniin deemaa jedhee jira jechuudha. So dhiira jechuun kana innis jechuudha osoo dhiira tokko ta'e tish ishiin iyyuu akkana na gootee ishiin iyyuu akkasittiin daa'ima kan kurraa na dhorgitee olii genna ariitee biyya kana jira biyya sana jira jettee raawwattee natti taphattee jedha deemetu iyyuu garagalee ishii ilaaluu ture jechuudha. Garuu Sayidoon immoo akkuma ishiin illi kanyaa taate akkasittiin jechuudha biyyarratti bakka bakkeerratti isaan zoortee ofiisiitiifis zoortee ilmaan isii qabatte har'a immoo kun ilmoo isiitti bakka goote. Namatu narratti dawwalaa jira alaaf keessaan qabu silaan irratti dawwalamu. Inna silkiitu narratti dawwalamee ture. Na ajaa'ibde jechuudha dhugaa akkuma Sayidoon akkuma ajaa'ibsiifate Sumayyaan anallee hedduu takka na ajaa'ibde dhugaa rabbi jechuudha. Goobaziidha dhugaa akkasitti yaaddee daa'ima ishiitiif kana qopheessuun ishii maallaqa kana itti baastee bituun ishii goobaziidha. Wal intaniin jedhan jechuudha. Kanaaf iyyuu carraa gaarii jennaani birrii hafes immoo akka itti xumurattu rabbi ishii haa gargaaru. Nama fuuldura godhaabatee jira. Kanaaf nama ijaan achi ilaala viidiyoo gizee ilaaltan booda akkasnaan hin jedhina. Waan hin taane naasa'ee naan jedhan garuu na laalatuma jirani. Laalatuma jiran jechuudha. Gizee namni fuuldura keessan dhaabatu akkam ijji keessan wilim hin jettu akkasin ta'e anisi. Innaa Sumayyaa yee unkaan dasaalesh baga gammadde si gammadeetiin jira. Maaliifii waan fedhellee gootu Sayidoodhaan taphattullee jechuudha. Asifachi ariitee ittiin taphattullee garuu ilmoo isaatiif immooyyuu bakka gaarii gumaachafii jirta waan gaarii gochaafii jirta. Osoo deemtee maatii kee ijaan hin argin ilmoo keetiif immoo
bakka gochuun kan kee hedduu takka nu gammachiise jechuudha. Dhugaa Sumayyaa jagnaa naati jedhe si'a meeqa irra deddeebi'e jechuudha. Sumayyaa jagnaa naati isa wajjinan jagnaa naati jechaa ture jechuudha. Dammoo ayyuun na aarsitee miti isinitti himuu hin danda'u isa dhugaa rabbii jechuudha. Na aarsitee mucayyoo sana duraan irra dhufee tanan dubbachaa ture maaliif akkana gootanii bakka ishiin kan duraan balleessitee jirti balleessa duraanii ofitti deebitee raawwattee amma gaabbaa jirti jedhee baay'ee tokkoon jechuudha ishiidhaaf dubbataa ture. Garuu na aarsite gaafa Sumayyaan achi dhattee fuula ishii shaffarattee raawwattee nama biraa fakkaattee achi taa'aa turte odoos dhugaadhuma jirtu Sumayyaas haa taatu haa ta'uu baattus nama biraas haa ta'u abbaa fi ilmaan taane jechuudha. Umarum sanalluu yoo ta'e sallaloodhaaf na sallaluudhaaf dhufee raawwatee nattaasaa namni kun akka Umar Sumayyaa faana intinii qabaniin beekti. Umar akka gara Sumayyaa jiru hin beekti. Jechuma kana sobdeetumayyuu jechuu maaliif barbaachise? Aga fe'e maan taane ilmoo isaati isiin qabattee of jiraa jirtu. Dammoo isii Sumayyaadha kan dura Saayidoo hin beeku. Isiin kun eegadda itti dhufte waan taateef ishiinis akka gahee ishiitti buluu qabdi Sumayyaanis akka gahee ishiitti buluu qabdi jechuudha. So kanaafiyyuu ayyuun balleessaa guddaa qabdi isa dhugaa dubbachuudhaaf soba dubbachuu hin qabdu turte Sumayyaan barbaaduni daa'ima koorraa fudhadhee tananii ishee hari'aa maali ana soba amma kanaa dubbachuun dhugaa baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Agana kan hin jedhamne kan hunda sobuu hin qabdu turteeyyuu. Na sobni ishiiyyuu akka ishiin abbaa manaa ishiitiin gargar akkasii Sumayyaan hedduu na gammachiistee jirti. Ayyuun na aarsitee jirti. Duraaniyyuu na aarsaa turte. Garuu isii deeggaraatiin tureeyyuu na aarsitee jirti jechuudha amma. Innaa Sumayyaa dhugaa dubbachuudhaaf garuu ana wanti ani sitti ammallee sitti gaddaa jiru osoo Ramadaana kana ijoollee kan keessanii mana keetitti deebite abbaa isaanii waliin abbaa manaa kee waliin jiraatte na gammachiisaa ture. Garuu immoo maal godhanire isin rakkina keessan isintu beeka waan ta'eef kanas ta'u sanas ta'u mooyyuu rabbi walitti isin naannessu. Ani kanan jedhu kanuma rabbi walitti isin naannessu. Ilmoon haadhumaaf abbaan yoo wal bira jiraatan tolti. Kophaatti yookiin haadha biratti yookiin abbaa biratti ilmoon guddattu yookiin immoo ilmoon haadhaaf abbaadhaan gargar baatee jirtu tokko miti jechuudha. Gafee eeyyumaa hin taane tokko miti. Agafee waan barbaadde qabaadhu manallee qabaadhu waan barbaaddellee qabaadhu akka innaa haatii fi abbaa wal bira jiraniitii miti. Kanaaf iyyuu rabbi walitti isin naannessu nageenya jidduu keessanitti haa buusu. Ayyuun immoo dhaamsisii qabu tokko aga fe'e Sayidoon na jaallatu jette jecha silaa jedhamuu hin qabne takka waan godhamuu hin qabne takka hin godhin. Maaliifin amma waan kana Sayidoon dhaga'ee jira ittuu hanga daran ilmoo isaa dura jaallatu hanga daran Sumayyaa dura jaallatuun caala akka inni ishee jaallatu isa taasiste malee akka inni isaan jibbu san taasisne jechuudha. Ati immoo kuni dhoksaatti viidiyoon kun sirraa waraabame. Haa ta'u malee atiin kuni isuma dhugaa namni kun viidiyoo kana dhoksaatti sirraa waraabame. Egaa odoo namni viidiyoo sirraa hin waraabin meeqa akka ati haasaa ooltu viidiyoo kana keessaa tilmaamuun nama hin dhibu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha. Viidiyoo kanarraa tilmaamuun nama hin dhibu. Soba akka kana ga'u. Osoo inni siin jedhe innoo ilmoo kiyyaaf jedhee sananii kanan olii fiigaa jiru haadha manaa koo jalqabaa ishiidhaaf jedhee sananii ishii deeffachuu dhafanii ishii araarfachuu dhafanii jedhee raawwatee asiifachi fiigaa jira. Ati garuu ilmoo isaa irraa fudhatee ishii ari'uudhaaf eessatti ishii ari'a? Eessatti ishii ari'a? Ati yoo sitti fakkaatu eessatti ishii ari'a? Maa soba aga kana fakkaatu maa sobda? Maal sii godha? Xiqimii maalii qaba? Kana hunda sobdee soba kana sobdee ilmoo isaatirraas abbaa haadha manaa isaatirraas isa fageessite ati dhugumaan jaalatamtee waan isa wajjin jiraatu sitti fakkaate hin jiraatu jechuudha. Kunoo ilaali akkatti inni ishee jajataa jiru. Akkatti inni seenaa kaleessa darbe. Otoo isaa fi ishee walitti hin dhufin. Akkatti inni ishee jajataa jiru jechuudha.
jalqabarraa kaasee seenaa jalqaba walitti yeroo dhufanirraa kaasee aga ammaatitti maal keessa akka isheen jirtu amalli ishee maal akka inni ta'e hunda isaa zirzirri godhee raawwate viidiyoo isii keessatti ibseef jechuudha. Viidiyoo har'a hojjete keessatti. Si'oo amala kee kan maal siif ibsan soba kee kana siif maaree amma boru osoo wanti tokkoyyuu jidduu keessanitti uumame soba kee kana kan inni siif kana gochuu hin qabdu. Akkasiin jedha kabajamtoota hordoftoota kan koo oduu isinitti baay'isee dhiifama naaf godhaadha.